Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaa Tiyuub jala jirtu bakka jiraatanii baga nagaan dhuftan bakka yeroo kana keessan isiniin jechaa warreen jalqabaaf gara tokkummaa Tiyuubiitti dhuftan laayikii sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Maatii jaalalaatti isiniin jedha. Kan warreen afaan turtan immoo guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Yoomillee isiniin jaalladhaa, isiniin kabajaa hunda keessan ilmaan Oromoo saba Oromoo hundi keessanuyyuu akkasumallee warreen biraa hunda keessan nama hundaayyuu baay'een isin jaalladha, isin kabajaa isiniin jedha. Kanattaan sodaan immoo akkuma beekamu viidiyoo lammaffaadhaan baga Rabbii walitti nu deebisee nu jiraachisee yeroo kanaan nu gahee isiniin jedha. Kanarraa kan hafe wanti irraa dubbachuu barbaadu namni keenya footoo bitaa kootiif mirga kootti argaa jirtan kun obbolaa kootii lachuuyyuu jechuudha. Maaliif namni keenya maaliif otoo wal kabajuun jiru, otoo wal jaallachuun jiru, otoo wal gorfachuun jiru, otoo walitti manii dogongora walii wal deebisuun otoo jiru gadi bahanii miidiyaa irratti wal xiqqeessuun maaliif barbaachise? Miidiyaan harka keenya keessa jiru kuni yoo waan gaarii itti fayyadamne waan gaarii irratti hojjenne maal rakkina qaba? Miidiyaan yoo wal arrabsine malee, yoo wal xiqqeessine malee, yoo wal tuffanne malee hojjechuu hin dandeenyu, hojii gaarii hojjennee jijjiiramuu guddachuu hin dandeenyu moo nuti maal jechuudha? Isa jedhutu baay'ee tokko qalbii na cabse jechuudha. Viidiyoo obboleessa keenyaa Dr. Maammee moo maal jedhanii viidiyoo isaa akkuma tasaan arge jechuudha. Maaliif ta'a kun garuu? Maaliif obboleessa walii xiqqeessuun maaliif dhufa? Otuma namni dogongora qabaatee, otuma namni immoo badii qabaatee walitti manii wal gorfachuun maaliif itoo jiru? Maaliif wal xiqqeessuun dhufa? Akkuma beektan obboleessa keenya kabajamaa fi jaallatamaa Abdii Geetaachoo jechuudha. Kan nuti sooshaal miidiyaa kanarratti beeknuuni waan gaarii hojjechuudhaani. Haadholii keenya gargaaruudhaan, abbaa keenya, obboleessa keenya walumaa galatti saba Oromoo gargaaruudhaan waan gaarii dubbachuu, waan gaarii hojjechuu isaatiin isa beekna jechuudha. Akkasuma Dr. Maammee immoo kan nuti ittiin beeknu sooshaal miidiyaa kanarratti waan isarraan eegamne dubbachuu, dubartoota wal jijjiiruu, kana fidee torban addaa tokko wajjin argine torban addaa tokko wajjin arguu, akkasuma waan isin galchine keessa galuu, kanaan kan nuti beeknu. Haa ta'uti garuu akka nama tokkootti viidiyoo irratti hojjechuu otoo hin taane koomentiidhaan akka nama tokkootti hamma tokko jechuudha. Moolaaluma keenya inumatti himaa turre jechuudha. Kana malees obbolaan keenya baay'een irratti viidiyoo hojjetanii gorsaa jiru. Nama gorsa namaa fudhatutti namni al tokko al lama al sadii namatti hima, sanaan booda namatti hin himu jechuudha. Maaliif namni sammuunsaa umurii kana keessa jirutti of beeka waan ta'eef jechuudha. Obboleessi keenya Abdii Geetaachoo maashaallah tabarakallah mallee Rabbiin isaaf haa dabalu. Umurii kana keessatti yeroo dargaggoonni umurii isaa kana keessa jiran araada adda addaatiin bakka hin taanetti qabamanii hojii hin taane hojjechuudhaan argamanu keessatti inni hojii gaarii hojjechuudhaan nu biratti beekama jechuudha. Uummata isaa biratti beekama jechuudha. Kanaaf yoo waan gaarii hojjenne maal rakkina qaba? Yoo wal xiqqeessine wal arrabsine malee hin ta'uure. Deengadda yeroo eebbasaa yeroo dheeraadhaaf kitaaba isaa itoo eegaa jirru jechuudha. Yeroo inni jalaa hafu keessatti wallaahi yan dhugaa dubbachuuf nan boohe jechuudha. Maaliif gammachuun tokko jechuudha itti taartee itti taabdee boruu akkas taanaan hadha yeroo nama jalaa hafu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ani gama kootiin baay'een gaddee akkuma nama tokkotti immoo koomentii barreessee fi abshiruu jennee bira dhaabbannee innis immoo abshiruu yaa uummata koo nuun jedhee haala gaariidhaan nu gammachiisuudhaaf jedhee jechuudha. Guyyaa gaafa sanaallee toon gaddiin maatii isaatii wajjiniin dabarsee jira jechuudha. Maaliif akkuma gadda jiru gammachuun akka jiruun hin beeka jechuudha. Jireenya namaa keessatti wanti hundinuu wanti nama mudata, gaariinis mudata, sharriinis mudata jechuudha. Hundaayyuu immoo obsaan bira darbuudha jechuudha. Yoo sooshaal miidiyaa kana waan gaarii irratti hojjenne boruu duutiin oolu. Gaafa duune wanti gaariin ati hadha lafa keessee deemte dhalootatu itti darbee ilaala. Kanaaf gaafa duute illee khayrii sii lakkaa'a jechuudha. Hadha waan hin taane yoo hojjettee deemte dhalootatu ilaala. Kan ati hadha namni maqaa kan kee waan hin taaneen kaasu Rabbiin biratti illee fudhataman qabu. Kanattaan sun Rabbiin illee nama namni jaallata kana beektu. Nama namni jaallatu, nama namni akka gaariitti ilaalu dafee fudhata jechuudha. Umuriin isaan dheeratu nama waan gaarii hojjetu dhugaan isinitti hima. Umuriin isaallee dheeratu jechuudha. Kanaaf hadha waan gaarii hojjenne maali rakkinni isaa?
yoo wal gorfanne maal rakkina qaba. Kanaaf obboleessa keenya maammee an akka yaada kan gooteetti baay'ee dogongortee jirta. Obboleessa keenya Abdii Geetaachoo dhiifama akka gaafattu siin jechuun barbaada. Otuma inni maalitti iyyuu qabaate. Inni lammaffaa immoo nuti uummanni musliimaa jechuudha kan shahaada ta'inii walitti nu hidhe zariidhaan yookaan gosaadhaan yookaan uumama tokkoon wanti nu adda nu baasu hin jiru. Laa ilaaha illallah namni jedhe hundinuyyuu tokkichuma jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo nuti amantiin kan dhuunfaati. Nuti nama jechuu qofaan wal kabajna, nama jechuu qofaan wal jaallachuu qabna jechuudha. Maaliif haati keenya abbaan keenya Hawwaarraa dhalanne obbolaadha jechuudha. Dhiqannee walitti bahutti hin qabnu. Namni waan barbaade jechuudha. Ajaa'isa ta'uu gaariisa ta'u namni nama ta'uu qofaan obbolaadha. Kana namni sammuu ofii keessatti yaaduu qaba jechuudha. Yoo dogongora illee na sirreessa. Waan harka keenya keessa jiru kana waan gaariitti itti yoo fayyadamne baay'ee gaariidha yaada. Maaliif Rabbi waan hundumaa waan salphaa nu godhee jira. Ofitti yoo deebifte sooshaal miidiyaan akka magaaziitti nama mura. Achi yoo deebiftee ofirraa achi deebiftee hojjette immoo akaraatti fayyadamaa duuniyaatti fayyadamta jechuudha. Namni asirratti hafu hin jiru. Nuti Hacaaluu maaliif hamma jechuudha hamma maqaan isaa ka'uun maaliif himimmaan roobsina. Waan gaariidhaan sila beeknuuf waan gaarii sila lafa kaa'ee deemeef dhaloonni hanga yoonaa xiqqaan guddaan too hin jedhin isaaf boha jechuudha. Kanaafiyyuu nuti Dr. Maammee kan ittiin beeknu akkuma beektan hundi keessanuu namni hin beekne hin jiru. Garuu immoo namni arrafame miti kan deebifamu yookaan immoo koomentiidhaan warreen arrabsitan dhaabbadhaa asumaanii yoo gorsitan gorsaa yookaan immoo koomentiidhuma barreessuu isaa dhaqxanii daawwachuu dhiisaa jechuudha. Amma kana. Maaliif arrabnittuutti nama jabeessa malee nama sirreessu. Yoo sirreessuu barbaaddan obboleessi keessan kun akka sirreessuu barbaaddan gorsaanii hamma humna keessanii. Garuu immoo mucaan kun yeroo dheeraadhaaf jechuudha gorfamaa ture. Sooshaal miidiyaa irraallee badee ture. Eega deebi'ees immoo amaluma isaa sana qabatee dhufe malee wanti inni of sirreesse tokkollee hin jiru jechuudha. Kan keessa isaa isatu beeka. Kan keessa namaa eenyuun illee ta'e namni arguu danda'u hin jiru. Waan ijaan keenyaan argine dubbanna malee waan namni irraa hin qabne dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Waan dubbateef tu beeka. Obboleessa isaa kana waan gadi ba'e xiqqeesseefisitu beeka. Kanaaf an akka yaada kootiitti Abdii Geetaachoo nuhiif ija keenya nuhiif obboleessa keenya nuhiif haadha miskiina keenyaatii tuqamuu hin qabu. Tuqamuun isaa inni arrafamu jechuun hundi keenya arrafamu jechuudha. Kan himimmaan haadha keenya abbaa keenya fuuldura kaameraatti jechuudha. Birrii namni erge tokko tokkoon shallagee haadha keenya abbaa keenya himimmaan isaanii irraa dhiqaa jirudha. Obboleessi keenya kun arrafamuu hin qabu. Otuma dogongoree immoo gorfannee sirreeffachuu qabnu malee gadi baanee arrabsuu hin qabnu. Obboleessa keenya Maammee asumaan ergaan sitti dhaammadhu jechuudha. Yoo si bira ga'e viidiyoon koo kuni obboleessa keenya Abdii Geetaachoo kana dhiifama akka gaafattu si gaafanna kabajaaf jaalalaan isiniin jedha. Sheer gochuudhaan isin immoo obbolaan koo na jajjabeessaa laayikii illee godha akka bira ga'u isiniin jedha.